odoo silaa faawundarii fi odoo silaa cheermaanonni nu qabsootana ganan akka amma gananii tatta'an kanatti ilmi Oromoo hin baduu jechuudha. Numa turti malee qabsoon tun. So amma maal jechuu barbaanneeti waggaa sadeen kana waan deemaa jiru arraan tana keessattuu warri akka Abiy sa'aatii 24 immiyya Itoophiyaaf farsum jaa. Maaliif? Madaqoodha. Akka Addisuu Araggaa immiyya Itoophiyaaf farsum jaa 24. Addisuu Araggaa qixaawu. Maaliif? Madaqoodha. Akka mucaa wallisaa ammaan tana nuti nama goone asi maallaqa walitti darbinee fi gaafa biyya tana dhufan. Oromoo irraan beekamee erga nama ta'e booda inninis ammas bahee immiyya Itoophiyaan hin diigamtuu jaas bahee eenyu maqaan isaa Abbush Zallaqa. Warra akka Abbush Zallaqa fa'aa wallisaa keessa. Madaqoota amma kunutti madaqoodha. Jarri kunutti madaqoodha. Galteen sini galee isaani warri arraan tana immiyya Itoophiyaan narraa hin du'in. Immiyya Itoophiyaan narraa hin du'ini. Immiyya Itoophiyaan hin facaatu. Immiyya Itoophiyaan hin diigamtu jaa. Immiyya Itoophiyaan wiiri raafamti. Impaara waan taateef raafamuu qabdi. Akka gaarii raafamteeti dhadhaan keessaa buu qaba jechuudha. Kana gubbaan warreen ammaan tana wallistoota keenya wallistoonni keenya warri boodarraa kun erga Hacaaluun du'es sagalee isaanii dhamsanii arraan tana sirba qabsoo ummata kana beenzila tahanii ummata kana kakaasaa jiran jechuudha. Hawaasa keenya sochoosaa jiran jechuudha ammaan tana. Sini galee maal jedhe dura keekiyyaan waraana fuudheeti gumaa kafalannaa jedhe haateeti qeerroon guutuutti irra guddaan isii jaalmarroo bira dabaramte jechuudha. Rabbiin gaafa Oromoo dandamu jaalmarroo dichisiisee alatti hambise jechuudha. Isin hin geenye dhaabbadha. Hundi keenya gaafa machoofnu san marroon maal jedhe lakkii hin geenye yeroon hin bilisoomne jedhe hayya dhaabbadhu rabbu maala haa isallee. Arraan tana gaafa keekiyyaan dubbii tanaatu wallistoota walitti qabataa dhaggeeffadha. Amma keekiyyaan sirba waraana erga inni lafaa kaase jeelloon qeerroo akka jirtu tachi seente jechuudha. So wanni hundi taa'imee hojii deemee amma birraa wal agarraa kajoo dhufe jechuudha. Eegee itti qaata farii gadhiisee booda haantu dhufee habirraa wal agarra jechuudha. Ammaan tana egaa sangubbaan kunilleen bulloon garmaamuu tola. Maaliif mana hidhaa oola? Keenya hayyuu keenya tuttuqaa akkamitti tola nurraa eetaa jechuudha. Kanatti egaa taayyeen dongoraa lafaa ka'ee arraan tana isaa fi Addisuu Araggaa fa'aa maarree lakkaawii jennaan maal lakkaawii jejan. Kanaaf nuti harroota maan nuun faarsinee jechuu taayyee danda'a kun. Nuti hoo wallistoonni zamana kana ilaala gurbaa kana. Dhiigaa taayyeechi. Taayyee dongoraa maal jette? Nuti hoo maan nuun faarsinee isin maa isin faarsina nuti isin nama isin faarsu ni qabdan. Namni isin faarsu akka Caalaa Bultumee kiriminaala. Caalaa Bultumee gaafa dura sirba eegalu hawwisoo OPDO ture. Hawwisoo OPDO ture Jaafar Ali wajjin Jaafar Yusuf wajjin gaara dhaqan achirraan South Africa dhaqe erga South Africa dhaqe maal ta'e mucaan? Maallaqaan nama deemee nama ajjeesu ture. Kumoon narraan dhabamu jechuudha. Raqqarra deema. Achi gaafa tures kiraayimii dalagu ture South Africa keessatti deema. Community South Africa gaafadha. So arraan tan eessa dhokata? Madaqoo keessa dhokataa jechuudha. Warra immiyya Itoophiyaa warra ummata lamaatu akka gaariitti Itoophiyaa tana jaallata. Tokko warra kiraayisisii identity qabu. Warra kiraayisisii identity qabuu fi warra economical kiraayisisii qabu amma asitti dabalee warra kriminaalota jechuudha. Akka gaafa dura Itoophiyaan gisee ijaaramtu charchii kana ogaa ijaaran charchii ortodoksii kana ogaa ijaaran gadaan bakka hundatti ijaaran maal gochuudhaaf warri gadaam seenu warra nama ajjeesee achi keessa dhokata deeme. Amma bilchiginnaanis maal taate immiyya Itoophiyaan hin diigamtu warri jookuni warra ganamuma identity kiraayisii qabu jechuudha. Warra qabsoo waa'ee sabaa kan nu keessa dhokatanii hundi isaanii guddarra haga xiqqatti. Bar Itoophiyaan tuni odoo sila hayyuu Oromoo nyaachuu baatte namni isii jibbu hin jiru. Nuti Itoophiyaa miti Afrikaa hin jibbinu. Odoo sila arra Afrikaan takka taate osoo Afrikaan tunuu takka taate arra ni jaalanna nuti Itoophiyaa miti. Arra Afrikaan tun akka Ameerikatti Afrikaan biyyoonni 50 plus tuni osoo takka taate maallaqa takka fayyadamtee afaan tokko naashinaali qabatte ni gammanna. Arraan tana nuti biyya Ameerikaa keessa jira. Isteeta nuti keessa jiraannu kana namni mirga keenya dhiibu hin jiru. Haati Oromoo maa ajjeefamti? Ilmi Oromoo maa ajjeefama? Haqni isaa maa diigama? Qabeenyi isaa maa saama itti Oromoon mirga fi gaafate jechuudha. Kana gaafachuun ummata kana biratti madaqoota kana biratti biyya diiguudha. Kanaaf arraan tana mee ilaala. Warreen amma reefu isinii tarreesse akka Caalaa Bultumee warra ani kiriminaala warra Maammas Sa'id mucaa gurbaa warra Jimmaa san nama sadiin ajjeesanii ijoolleen tan dhiifama gaafatte. Kaan maniidhaa jira. Gurbaa kiriminaala. Taaliyaa Saamii afaan isiituun angaangistara ture jette gaangistara akkamii akka taateen beeknu Kanadaa keessa warra Kanadaa beekaa jechuudha gaangistara akkam akka turte. Ammallee wallistoota biyya keessa akka eenyu gaa'ee danda'a namicha jaldeessa fakkaatu san dhiifama naa godha rabbiin haa dhiisu.
Tsaggaayee dandeenna biddeenni Oromoo furdaan osoo jiru maaka jeellaa dheexa warra goldee gabruu jeexiyyaan gaafa kaan harargee keessaan kara jabuuti geessan as deebi'ee arrammoo oppidoo guddaa taa'ee guddaa kana ta'ee achi naa taa'e. Sini galee kun hoo maali biyya alarraan galle kun rakkatudha qabsaa miti duraanuu rakkata. Caalaa bultumee wanniif galee jenne duraanuu sini galee. So amma kabiraatillee tokko akka leencoo leencoo abshakur maal jettanani sun walli isaa wanatti fakkaatu to be honest is nothing garus mi an dhugaan siniman an namoota hedduu odoo silaa gingilchinaan jaan silaa Oromiyaa idoliin banadha Oromiyaa idol banadheetiin wallistoota kana hedduu silaa firing godhamu there is too many of them they don't even qualify wallisaa ta'uun safaadhaan seena wallisaa ta'uun kennaa barbaada is you have to be gifted tokko lammaffaa hayyuu ta'uu qabda namni akkanuma lafaa ka'ee waa walaleessu waa yadaleessuu hin danda'u gari mo waan namni walaleessee yadaleessee itti kan isaanuu tolchuu hin danda'u irra guddaan isaa kompiitaraan achi deemee kompiitaraan sagalee isaa bareechee nu wallisaa gaafa achi madraka irra kottu boosii afeeran itti kottu nu wallisenneen akka harreetti haaraa jechuun madraka irra dhaabbate hedduun isaanii harabbiin uumaadhaan sagalee kanneef harabbiin uumaadhaan hayyummaa kanneef hawaa walaleessuu beeku biiti harreetti deemtu beeku hawaa hundi galteef osoo du'e garaa kanaaf hin gurguru jechuudha wallisaa usteetuma waan hin taane wallistu nuti amma bilxiginnaa jala galtee tana nu lakkaa jechuudha addisu araggaa'u qixaawu addisu araggaa'u qixaawu madaqoon kun dhufee wallistoonni keenya akka caalaa bultumee akka tsaggaayee danda'a akka saaliyaa saamii laala waan inni naalakkaa'u abbush zalaqa jala dila kan naalakkaa'u galatooma waan biyya teessaniif Itoophiyaan akka hin diigamne walliftaniif bar wallee jara kanaa kudhanan isaanii wal fiddanii cumbitan ji'a tokko asirra taa'ee namni kun kudhan ilaalu isaan hundee wal idaatan maaliif jechuun namni isaan tufee jira jechuudha hawaasni jara kana tufee jira arra hawaasni keenya hangana dammaqee jira Oromoon gawwaa isaan arra walleen akka keekiyyaa yoo baase torbaan tokko gaage gahaa miti sanuu miliyoonaan laalaa jechuudha akka galaana gaarumsa miliyoonaan laalaa jechuudha itti qaatafarii miliyoonaan laala arraan tana guyyaa lamatti yoo san geetaa'uun haaf miliyoonii ilaalamee jira gahaa miti sinigala gahaa miti garuu when you compare with this ummata garaa ifiitiif bitame ummata garaa ifii jala goree kaduraan sabboonaa jedhee namni jala deemu Master Bilani ani gaama saniin baree uwwisan Master Bilani dhugaadha jette fayyaa argadhu arroo maaltu tuddi keerra si oofu because harki kee kriminaala jechuudha kriminaala waan taateef arraan tana bakki kun maali walgayitii mannahaara kriminaala jechuudha rakkataa fi rakkattu aktivistoota keessaas warri galee amma fakkeenya warra akka tanakaa ni galee still inni qallabamu jira warra miidiyaa keessaa amma prime media Biraanuu Leenjisoo galfamee ture is not effective prime media is not effective qarshii miliyoona 30 invest itti godhe Abiyoot Kaasahuun miliyoona 30 invest itti godhe nama 30tu laala YouTube isaanii nama 30 nama 40 laalaaf so what is the purpose sadaqaa kadhatu jira gurbaan mataa dinnicha hangaasaa fakkaatu mataa muluu kaachira taa'ee wannaa godhu akka gaazexeessaaf godhu sunis rakkataadha asirraa gale arra sunis rakkattee achi waa kadhatu jirti jan ariyaanii because economy hin jiru jechuudha there is no economy maalinyi isaan kana kaadroota kana isaan danda'u hin jiru sinigala kanaafuu jara keenya lubbuu gaafa isiin baatu hin beekne lubbuu waggaa 60 40 50 jiraataniif sirna nama nyaata sirna immiyyee Itoophiyaan hin diigamjee takkaa Oromoo gaafa Haayila Sillaasee gaafa Mallas Zeenaawii gaafa dargillee sabni Oromoo akka Oromootti akka amma salphatee xiqqaatee hin beeku I know gaafa madaqoon tun dhuftu qabsoon tun akka ulfaattu ni beeknaa jechuudha gaafa kun dhufu maallaqa waan argate hunda kaadiree fi rakkataa fi rakkattuu ala kanaa galte fi miidiyaa irratti invest godhee jechuudha namichi namoota waggaa 30 Ameerikaa keessa ta'anii jireenya ifii jijjiiruu dadhabanii jechuudha is shame waggaa 20 waggaa 30 biyya alaa Awurooppaa fi Ameerikaa kana ta'anii jireenya ifii jijjiiruu dadhabanii shoortikatiin taajira jaanii galee jechuudha guddan isaa nuti qabsaawaa nu jambarsanu prime media ta'aniitu wal guurratanii akka Amin Jundee honii fi akka Tarakaa fi kun asitti gaafa biyya alaa turre oggusa diqannaa maali bishaanowwan diqannaa ama baaldii diqannaa ati mana baaldii maaliin diqatta waardiyaa jahaatu mana fincaana dhaabbatee seegaa yoom takkaa baaldii diqatte nama baaldii diqatu waardiyaa jahaa eegaa nama baaldii raa bishaan diqatu waardiyaa jaha mana fincaanii dura dhaabbatee eegaa kanaafuu laala sirni kun gama diigamiisaa deemaa jira obboleeyyan kiyya dhaggeeffadhaa sirriitti na dhaggeeffadhaa biltsiginnaan umriin qabaatu amma booda biltsiginnaan beeytanii dura tokko manni utubaa 4-5 qabu gaafa utubaan jabaan tokko jalaa jige
manni san booda maal ta'a hanga utubaan sun jalatti deebi'u. So manni erbee maaliitiin ijaarame gaafa waraabessi yuuse ni diigamaa jiran bilchiginnaan akkasii ijaaramte jechuudha ammantan. Oromoo keessaa nama hayyuu tokko habitamuuf dhaban jechuudha. Hagaleelleen kaan mana hidhaa seene kaan dhiisee deeme walli isaa keessaa rakkataa fi rakkattuu ka jireenya fi jijjiiruu dadhabe san qofaa jala gale. Aktivistii keessaa illee kaasitti kiriminaala dalaguu ture kaasitti duraanis basaasa ture san qofaa jala galee jechuudha. Jarri kun wanni Abiyoot Kaasaawun if marse biyya keessaa immoo akka Addasuu Araggaafaa warra madaqoota jechuudha. Akka Abbuu Zallagaa kana fa'aa jechuudha. Warra Itoophiyaan har'a Oromoon dachii Oromoo jomboo afaan jara kanaati. Taayitilli isaan nu baasan Itoophiyaan hin diigamtu. Itoophiyaan maarreen taatu. Immiyya Itoophiyaan akka nurraan ta'u jedha. Who cares? Immiyya Itoophiyaa who cares? Immiyya Itoophiyaa hin feenu nuti. Yoo wal taane sablammoota jini jiraannaaf duraaf. Walii gallaan ni jiraanna. Garuu dura nama ifteetu namaa ta'a. If hin taane osoo if hin taane maal namaaf jenna nuti. Osoon Oromoo if hin je'in osoon Oromiyaan taane Itoophiyaa osoon Itoophiyaan taane Afrikaa it doesn't make sense. Isa qaxxaanu kun. Waan seensi namaan kan inni bira. Nama mana ifii ijaarratee nama mana ifii qabuutu nama mirga ifii kabachiisifateetu waa'ee Itoophiyaatiif rakkata uummata biyyaatiif. Biyya hayyuu nyaattu biyya sooressa ariitu biyya biyya beekaa keessatti hin barkanne ta'arrallee Oromoo nyaattu tan gabbanne tan quufne tana Itoophiyaa jabeessinaa Itoophiyaan hin diigamne ni diigamti maan diigamne Itoophiyaa wahii bar Itoophiyaan hin diigamtu gaa jennoonni maaltu fakkaata beektanii waanuma akaafaa takka doozar takka dongoraa fudhattee dum haanee lafa qonnu Itoophiyaa diiguudhaaf lafan qonnu bar Itoophiyaa diiguun kanuma diigamte bar isa waar lolaa jira barma ilmi namaa dhuguun ilmi namaa du'uun mallattoo diigamuuti waan biraati mallattoon diigamuu tokko kana kaanu du'a madaqoon kaati isin ilmaan Oromoo qulqulluun kaanu du'a kaa kumaatamaan Itoophiyaa seef nu godha amma durallee waggaa 150 isintu seef godhaa ture ammallee kaati seef nu godha kin dalagu amma booda qeerroon bakka deemtu ni beeyti waraana bilisummaa Oromoo bakka jirtanii waraana bilisummaa Oromoo jabeessaa